السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمار كفوني وردفتوني ورمتتي يوتيوب جرى جرتو سنين ججا بقى جراتني الرمال كواتي رفتو جدا ونو صبونتو في فايو جاللا أكما إسرائيلي في إراقت أكما إسرائيلي في إيرانتي ساروك والجمراني ججولا saaruka walitti darbatu eegalanii rabbi saaruka isaanii jalana jannu baasu dhugaa dubbachuu fi sabboontuun hedduu takka boochee faayolleen dhuftee deebisaa fi jirti garuu piraankii ta'uu mala faayoon piraankii godhaa jiraatu mala garuu sabboontuun immoo wallahi jettee kakkataa jirti garuu abbaa manaa kiyyaa duraaniif musliima ta'een fuudhee gara peentetti deebi'ee jetti ortodoksii moo peentee jette ta'u ani dhaamsinan qabu sabboontuu fi sabboontuun waa hedduu haasoftee chaanala isirra dhaytanii dhaggeeffachuu dandeessanii akkasuma immoo asirra isinii kaaya duramee viidiyoo san dhaggeeffannee walitti yaadachaan. Wallahi waan hin jirre haasofteetu madaa garaa kiyyaanatti kaastee jechuudha. Dubbachuuf illee hin danda'u jechuudha. Maaliif jennaani an abbaa manaa nan qaba. Osoo abbaa manaa hin qabaanne mucaa eessaa fida? Eessaa fidee tanda'a mucaa? Abbaa manaa qabaannaan hin jedhe. Abbaa manaa kootii wajjini wallahi iccitiin dubbachuun barbaanne yookaanis immoo wanta hin dhossee ta'u yookaan immoo wanta hiriyoonni koo tokko tokko warroonni yuutuubii irraallee akkasumas namooti tokko tokko natti siqan beekanidha. Takka miidiyaa irra bahee dubbadhee hin beeku. Takka nama ofitti illee kofalchiisee hin beeku jechuudha. Waan kana dubbadhee jechuudha. Ciniinnadheen taa'utti jira jechuudha. Maaliif jenna nafsee kootti murteessee lubbuu kootti murteeffadhee tani taa'utti jira jechuudha. Garuu isheen immoo har'a gabbaateetu waan viidiyoon dalagamne narratti dubbattee jechuudha. Abbaa manaa qaba. Abbaa manaa hin dhabne ammallee hin jira. Ammallee itti haasa'a. Garuu abbaa manaa gayyaa wajjin kan itti wal lolu bakka waan hin dubbachuu hin dandeenyedha jechuudha. Waan hin lubbuu koo dabarsee kennedha jechuudha. Kan abbaa manaa gayyaa wajjin irratti wal lolu. Kaartaa bilaanii mana isheen jette biti mana haa fudhatu. Ani jireenya addunyaa kana amma jirutti mucaan kiyya akka kiyya rakkatanii mucaan kiyya akka kiyya biyya ormaatti rakkatanii mucaan kiyya rakkoon dabarsee hin dabarsin jedhee mana kiyya warabbal kaaba ofii kiyya fuusisa. Ofii kiyya waan hin qabu hundaayyuu maqaa seettan deebisaaf. Maqaa ishee jaartiin fuudhutti hin deebisaaf. Otolitu kadheeras birriidhaanis kadheera abbaa manaa kiyya garuu naa qajeelu na didee jechuudha. Naan qajeelu abbaa manaa kiyya na didee jechuudha. Abbaa manaa kiyya irraa addabee sababii amantii kanaatii fi haadha kiyya biratti mana jaarradhee jechuudha. Bakka isaan taa'utti eessaan hin galaan sodaadhee taa'utti jechuudha kan maal godhu. Narraa ammoo fagaadha shimmoo sin fuusisaa naan didi. Amma tunni tola jedhee amantii kootti naa deebi'e ani qabeenya qabu hundaasaayyu maqaa isaatti hin deebisaafi. Walla maqaa isaatti hin deebisaafi. Kanaaf jechuudha kan inni icciddi kiyya dhoofadhee yeroo hundaarra darbee haasa'uu fi kanaafidha malee dhimma amantii irratti wal lolla malee waan tokko jechuudha. Jaarsi kiyyaa narratti hin fuudhu jechuudha. Hordoftoota kiyyaa dhageettanii jirtanii sabboontuu waan jettee abbaan manaa kiyyaa narratti hin fuudhu waan inni amantii jijjiireef hin jibbee jettee sabboontuu waan amantii jijjiireef baga jibbite ammallee jibbuu qabdaa jechuudha. Har'a addunyaa boru akiraadhaa jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi faayyoo dhuguma waan akkanaa dalagaa jiraatan abbaa manaa keetti wal quba qabanii jechuudha. Abbaan manaa kan keessatti ergee akkati amantii jijjiirtu si goosisuuf deemaa jiraatu mala. Kanaafuyyuu nama dukkana keessa taa'ee dukkana keessatti ifa barbaadu wajjii wanni si dhamaasu hin jiru. Amantii dhankee amantiin islaamaa jechuun amantii rabbiin abbaa ofii jaallatee kennu amantii mallaqaanuyyuu namni argachuu hin dandeenye rabbiin fedha ofii nuu kenne. Abbaan fedhe immoo asumatti akka nama bishaan bira taa'ee dheebotu akka nama bahara keessa taa'ee dheebotu osoo dhugaa kana argan faallaa waan argitee kijibaan namni itti himu jechuu dhugoomsanii warra gan qabne jala warra yaa'u wajjiin
deemtee amantii kan kee gadhiiftee addunyaa fi akiras akkan kasaarree kun dhaamsa kiyya. Amantii jechuun waan laaftuu miti. Amantii islaamaa jechuun argitee keessafuu namni amantii islaamarraa deeme nama rabbiin argitee jahannama isa guutuu deemu yoo taate malee namni dhuguma rabbiin isaan fedhe amantii islaamaa keessaa hin deemu. Inni erga dhamee ati immoo manas maqaa isaa jijjiira. Lammaffaa yoo miidiyaarra baatee akkana jettu amantii islaamatti deebi'ee jee mana kana qabeenya kan kee kana sirraa fudhatee deebi'ee gara amantii isaa kan duratti deebi'uu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhi waan akkanaa miidiyaarra baatee hin dubbatin. Qabeenya waan akkanaa godhee fi mana baara godhee fi ka jettu ati mataan kee fayyaan qabu namticha kafaree namticha rabbitti kafaree maal jettee qabeenya kan keetti kennita hin sadaqattu hanga isatti kennitu. Abbaa ilmoo keetillee yoo ta'e namticha rabbiifuu hin bulintu naa bula jettee gara amantii keetii yaamu namticha duruu beekin deeme rabbiin abbaa fedhe argitee islaamummaa kennaafi. Kanaafiyyuu sabboontuu ani dhaamsi kiyya namni saayiba bada saayibdoota ijoollee argitee gara amantii sanii deebii. Amantiin amantiidha. Eenyutu amantiidha jee amantii san ragaa isiin sun amantiidha waan jedhamu san mee dhaqanii garee shahaadaa irratti haa dubbatan. Garee shahaadaa geessanii achirratti wal haa mormanii ragaa qabatamaa haa fidanii. Aniin argitee qeessonni ragaa qabatamaa hin finne uummanni shokolaataan kun ragaa qabatamaa eessaa qabaateetiin kottu gara amantii isaa sanitti dhufeeti waliin jiraadhu. Qabrii tanteeta jahannam godhuu barbaadda kaafiratti deebitee waliin jiraattee jechuudha. Maal jechuudha? Kanaaf jecha biyya galuu dhabee kanaaf jecha biyya galuu waan biraa kun immoo amantii sanitti deebi'uu waan biraati argite. Kanaafiyyuu ani wanni shakkuu faayoon faana abbaa manaa kan keessaniini wal quba qabanii jechuudha. Isin hundinuu ijoollee naannoo takkaati. Faayoon faantillee jaarsisii warra wallaggaati. Haati eebboo faantillee warra wallaggaati. Hatuu moo gandummaa kanaaf isaan jala deemtu natti fakkaate bara. An akkan si biqiltuu waan gandummaa qabdu natti hin fakkaanne. Kanaafiyyuu sabboontu wanni itti wal jirtan sirrii miti. Akkasuma immoo sagalee faayoollee dhageeffannee yaadachaa. Achi taa'e namni akkasii nama arrabsuuf illee mana kiraayitti galtaa biti ati. Ati see mana moodelistii fakkaatu jette miti. Maaliif akka biyya galtee hin beekne isinitti himu sobduu kijibduun akka intaloo boorkoo kanaan moo hin jiru dullacha. Achi taa'e namni akkasii nama arrabsuuf illee jecha hin dhabu waan namaan jedhu illee qabu. Keessi ishii boba'aa dhaban keessi ishii gobadha. Ila waan isheen naan jette tokko tokkoon dhaqaa dhaggeeffadhaa. Anillee afaan qabaa ittiin himachuudha. Waan hundumaatti hima. Tokko lamaa ittiin himachuudha. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jiru. Riisarchii baay'ee hojjedhe kan shimmoo dhageetiin jira. Kan shi gaafa namni tokko diina sitti ta'u waa'ee nama sanaa namni sitti himu hin dhabamu. Dhaqaa iddoo barbaaddan gaafadhaa waan isheen biyya galtee hin beekneef. Waan isheen achi teessee bara lakkoofsistuuf san waggaa 8 manni koo riimootiidhaan banamaa. Abeeta chaayinaa keessa irra manni ishee ageessaniitu manni ishee chaayinaa mootiidha. Diriishoo maali tokko moo maali jippaasii jettee jippaasii moo maali teeppii